Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii kootii hunduma keessaniif nagaan fi araarri jaalalli waaqayyoo golaa fi gulantaa irra jirtan irratti ni baay'atu jirtu jecha arras deebi'ee dhufeen jira. Maal qabattee dhufte obseen jechuun keessan oolu isa duratti garuu chaanaala kiyyaaf haaraa warri taatan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Warroonni maatii naa taatan galatooma, warroonni maatii naa ta'an immoo maatii naa taasisanii jechuun barbaada. Uummata jaalalaa baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabajaa. Waaqayyo hunduma keessan eebbisu, maatii naa ta'uu keessan immoo hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa obseen har'a maal qabattee dhufte warri jettanii maal qabattee dhufe isinitti fakkaata? Maal qabattee dhufe isinitti fakkaata har'a? Samoona kana jechuudha. Samoona kana waa'ee lamlam dheengaddaa ijoollee teenyaa liibishii jalatti lamlam liibishii jalatti ijoollee teenyaa baatee aannu arrabsitee jettanii ijoolleen baay'een dubbachaa turtan jechuudha. Dhugaa waaqa jiraata isiniin jedha. Ani jechi lamuun sun baay'ee natti tolee jira. Akka obseetti jechuudha. Akka dhuunfaa obseetti jechi lamlam dheengadda jette sun baay'ee natti tolee jira jechuudha. Maaliif hoo jettanii waan tokko hubachuu qabdu. Maaliif ishiin nama biyya ormaa kana argitee hojjettee dadhabdee deemtedha waan ta'eef waa'een biyya ormaa kun ishii galuu dhiisee miti. Hin galaaf sirriitti jabeessee galaaf. Maal jechuu barbaaddaree obsee warri jettanii liibii ishii jalatti baay'een keessan arrabsaa turan jechuudha. Itti kolfaa arrabsaa ati maali jechaa turan argeen turan liibii ishii jala taa'een ture jechuudha. Dhugaan garuu dhiifama naa godha. Gorsi ishii sun lolli ishii sun baay'ee natti tole akka obseetti. Maaliif hoo jettanii ijoollee mee of laalaa dhugaa isinitti hima. Mee of haalaallu. Gorsa namni lolaan dhufee nu gorsu kana hin didinaa, hin tuffatinaa. Dhugaa isinitti hima, hin tuffatinaa. Biikoos maaliif hoo jettanii namni sila sin jaalatuuf sila iddoo isiniif qabuuf isinitti hima. Ishiin amma maal jettee bilbila keessan qabattanii mana madaamii keessan taa'inaa. Waafan kan madaamiti bilbilli keessan yoo ta'e yeroo keessan itti dadhabaati yuutiibii banadhaati irratti hojjedhaati tokko jette. Akkasuma immoo warroonni jette mana madaamii keessa teessanii damoosa ji'aan otoo fudhattanii nama sapiraayisii goone jettanii diraama 500, diraama 200, diraama 300 baastanii warqii mormaa tiibii wantoota akkanaatti bittan kuni ofii keessanii harka duwwaatti haftanii monyoonni gowwoonni akka keessanii jiru jette. Maaliif namni suni hin guddataa, namni sun hin jijjiiramaa, namni sun jiraachaa jira, sin garuu jireenya hin qabdan jette. Sin garuu maal jette? Jireenya hin qabdan jette. Dhuguma mee ilaalaa ijoollee, mee ilaalaa. Nuti ani waan baay'een raawwadhe jechoota ishii sanirraa dhugaa waaqa jiraata ta'anii baay'een raawwadhe. Maaliif nuti akka shaamaa biyya arabaa keessatti otoo baqnu inni garuu akkuma ishiin jette sanu ayyariidhaan maalidhaan zooree taphatee kolfee nuti har'a as teenye diraama 500 ergine dhaqee abaluun sapiraayis godhiitiin haa gammachiisan. Abbaa sun sapiraayis ta'e kolfa ilkaasaa saaqee meeqatu asii biddeen dhabnee waan nyaannu daabboo goggoogaa akka bisii takkitti dhabnee asii mimmaa keenya harcaasaa ooluu. Achitti birree ergine tas deebinee nuti boonyu. Achitti birree ergine nama sapiraayisii goone gammachiisne kolfee abbaa sun gammadee keekii isaa muree yookaan immoo waan bitameef san kafanaa haa ta'uu, caammaa haa ta'uu, tiivii haa ta'uu waan bitameef sanitti gammadee abbaa suni asii immoo ishiin nuti as deebinee mana ormaa keessatti shaampoo nu biti gaafa innee madaamiin nu diddeme meeqatu shaampoo dhabnee rakkanna, meeqatu saamunaa shaaworii dhabnee rakkannaa. Meettu baddaa dhugaa isiniin jedha. Ishi nuti asii otoo isaan sapiraayis goonuu isaan jireenyi wal qixxaatee fi nuti otoo akkuma shaamaa asii jireenyi keenya guutuu nuti biyya ormaa keessaa baaneen baanu asumatti utuma nuti asuma naanna'aa akka nama raayee jaanjoon qabdee osuma nuti biyya arabaa keessa naannofnu meeqatu achitti tasnaannee jiraata. Dhuguma jette lamuun rabbi ani lamuutti naan gammade. Maaliif gammadde yoo jettan eeyyen nuti asii birriitti ergine sapiraayis godha balu jennee goone kafanatti bitanii maal jedhanii aangoon meeqa jira. Garuu inni achoo maal godhe? Sammuu kiyya firii godha jedhee Addis Ababa yoo jiraate Addis Ababadhaa garaan biraa yoo jiraate achi gara Addis Ababaa dhufee tasnaanna'ee fataa jedhe meeqatu jirame. Nuti akkas tasnaannofnaa. Gaafa asii galle tasnaannofnee nuti gaafa asii gallee ta'u warruma keenya iyyuu dhannee nagaa gaafannee tasnaannofnee beennaa mee eenyutti tasnaannee dhugaa isinitti manaa otoo gadi hin bahin biyya arabaatti as deebina nuti. Gola jirru sana otoo gadi hin bahin gola warra keenyaa sana otoo gadi hin bahin mana madaamii keessatti as deebinee hojjennu hojii madaamii hojjennu. Kun yoo maaliif ta'e?
arra asijjenne of duwwittinne jechuu keenyan ani garuu jecha lamuun jette san keessatti of argeen jira otoon har'a of sibsib jedhee of qabee boru gaafa asii galee irra akkadhu hin bo'u hin gaddu asii galee amma mee duba ijoolleen biyya arabaa hojjennee gallee asii kaardii waan ittiin guuttanu dhabne obboleessa keenya warra keenya kadhannee irraa dhabnee ofitti teenyaa harreetoo lammata takka innee biyya arabaatti as deebinu hin jiru baay'eetu jira dhugaa rabbiiti baay'eetu jira anumti mataa kiyyaan rakkadhee as deebi'ee eeyyen asii galeetoo as deebi'een jiru otoon qabaadhe maaltu biyya ormaatti lama na deebise maaltu as na deebisee na rakkisa maaltu jaadha ormaa na laalchisa waan ani gara laafina kiyyaa zirikirikirikirki jedheetoo anan qabu san dura facaase fan gaafa nasii galutti jiraachuu wallaale dhuguma itti lamuun sanittaan ani of keessatti ani ofii kiyyaa keessatti baay'een of argee jira namoonni baay'een garuu akka waan lamuu kifinnata dubbattee akka lamuu waan biraatti ta'e arraba maa arrabsitu gorsa isa fudhadhaa eeyyen sin arrabsaa sin hin jette sin arrabsaa sin gorsite fudhadhaa hee keessaa waa hubadhaa arraba ishii sin arrabsiisan deebisoo idoon taane micoontu maaliif jette nuuf yaaddeet moo ofii ishiitiif jetteeti jedhaati mee keessaa hubadhaa keessaa hubadhaa mee warroonni keessan naxiba ishiin haasofte san qabattan dhugaa sammuu keessan of yaaddachuudha ishiin maal jette jabaadhaa qabadhaa itti zirrikrik hin jedhina gaafa achii galtan jireenya Itoophiyaa takka achii kanaa mitette irra akkattu hin boochotte nama jabaatu jireenyaatti Itoophiyaa keessa jiraachuu danda'atte eeyyen dhugum yoo jabaatte ishiin amma waan meeqa hojjettame asii galtee waan meeqa hojjettame iyyuu viidiyoo ishii jalatti ilaalu timaatimii facaasistee irratti sarraatanyaa qaxaarte hojjisiisaa turte isaan immoo gaafannee dhukaaf meeshaa nama sapiraasii godhaa turte hojiin ishiin hin qabatin hin jiru garuu jabaattee gaafa kunoo macarrashaa geettu waaqayyo ishee gargaaree hojii cimaa qabattee jirti kunoo jabina dubartummaa ishiitiin meeqaa keenyatti asii galee waan uffannu dhabnee daaraan bunnurraa jedhee mataan keenyaan akkanatti ammoo wazii qabu binnurraa jedheetoo waan qabaatii dibannu dhabnee ija namaa laalla qaasiraa simintoo meeqaa keenyatu baata kun hin jiru sinitti fakkaatanaa hin jira jecha ishiin jette sun dhugaa rabbii ananaa ta'ee jira siniin taane baakos siniin taane hin beekaa siniif hin taane baay'een keessan hin loltu baay'een keessan maa akkana nuun jetti maa akkas taate hin arrabsinaa ishiin kun viidiyoon biraatiin dhuftee dhiifama sin gaafattee turte garuu dhugaa rabbii ani dhiifamaa otoo nu gaafachuu baattee otoo dhiifamaa jechuu baattee as baate ani rabbi baay'ee natti tolte jechoonni ishiin jette san hunda keessa shamarran biyya arabaa hin jirre arra dhuguma meeqatu tiktookii gaafa inni giimii taphatu ol ba'eetoo dhaqees sapiraayisii anababaa kennanii kan tiktook irratti wanni kennan leenca kennanii miti bakka namni sun jiru deemanii too meeqatume sapiraayisii wanna meeqa godha sun hundi jechaa dhufeeti diraama irraa dhufeeti diraama madaami nu fedhituun nuti ji'attuu arganne birrii 1000 yoo jabaate 1800 yoo ammam jabaate mana gaarii ta'e birrii 2000 nyaanna ishirra waan nuti asitti qunxur namni nutarra sapiraayis goone namni nutarra maalii binnuuf namni otoo nama boru nu beeku beeta inni achi gargaree eenyummaa keenya yoo addalla yaatu eenyummaa keenya addalla yaatu kanaaf gaafa namni dhufee isinitti waa dubbate gaafa namni isin gorse gaafa namni isinitti dubbate bijjattanii aartanii lolina bijjattanii nama narrabsinaa jecha ishiin jette san keessa maaltu jira ani jira moo hin jiru qubee takka keessaa fudhadhu daalaalaa dhugaa sanitti wanti ishiin jette sun hojiidhuma shamarran keenya biyya arabaati anis sinuma wajjinan jira kophaan jirtan anis jira keessa lamuun garuu dhugaa sanitti ma kutattuu dubartii ishiin argine jabduu xankaarraa akka dhiiraa otoo bifni ishiin jijjiiramin otoo bifni ishiin daalachaan kun amma Itoophiyaa irra jirti nuti gaafa amma asii galle daaraa taana maaliifi karoora malee kaayyoo malee waan tokko malee jechuudha eeyyen karoorfachaa jira hin qabnu miti garuu har'a ammoo asitti hojjabaannee qabne boruree qabachuu dandeenya kanaaf uummata jaalalaa namni gaafa tokko waan dhufee sin gorsu tokko maaliif jedhe jira qabadhaa malee ati akkasii takkalee arraban ishiin garuu deebitee dhiifama siniin jette dhugaa dhiifama sanuun barbaachisu ture garuu ishii taateef lamuu taateef dhiifama siniin jette eeyyen akkuma ishiin jette dubartoonni jajjabduun jiraachuu dandeessu
jabina keenya immoo hojiidhaan argisiisuu dandeenya. Arrabaan makkana nu jettee otoo hin taane namni jabaa ta'e si jamara arrabaan hin deebisu ture. Akkama godhure jala taa'ee dhaggeeffatee eeyyeen dubbii kana keessa maaltu jira hubateet malee arrabaan takka jedhee namarratti hin deebisu ture. Kanaaf mee yaada namni isiniin kennu hubadhaa. Dhugaa isiniin jedha. Asumaan immoo gorsa waan isinii dabarsu. Anis isinuma wajjin jiraadhe. Shamarran biyya alaa teenye amma akalee keenyaaf abaluu keenyaaf eenyummaa keenyaaf obboleessa keenyaaf jennu kuni dhugaaf qaba. Guyyaan hin kaatti adimeen hin kaatti wanti hundi nu darba nuti garuu har'as borus manuma arabaa har'as borus kushiin armaaf shanta beektii arabaa dhiqu akka nu ga'u godha. Yoon biyya arabaa kana baanu ijoollee meeqatu biyya arabaa kana keessatti hafa dhumaa jira. Ijoollee meeqa lubbuu dhabaa jira. Kun hundi maaldhaaf har'arra borunaa wayyaa boruun jijjiirama iftaanan jijjiirama utuma jedhanu asumatti hafachuudha. Akka akkas hin taane immoo eenyu tokkodha nu tokkodha. Akkamitti jabaannee ammoo qabuu qabna. Otoo asiin bahin mana kilaasii lama hodhadhamne kilaasii takka gadi rukutachuu qabna. Gaafa asii galle manni kiraa nu nammaarrarin firri eenyumtuu gaafa harkaa dhabde nama hin jaalatu. Abbaan eenyumtuu gaafa harkaa dhaban nama hin jaalatu. Obboleessi eenyumtuu gaafa harkaa dhaban nama hin jaalatu. Kanaaf gaafa harkaa qabdutti booniti waan tokko ati godhachuu yaadi. Akkasas isiniin jedha. Yaadni koo har'aa kana. Yaada koo keessatti dogongora warri qabaadhe dhiifama naa godhaa. Viidiyoo koo warri isinitti tole immoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabajaa. Viidiyoon biraatti nama walitti deebinutti oraa bulaa.